Yooyyaa shamaa akkam jirtu YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo beeliis banaa godhaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa isiniif dhiyeessina. KFO fi ABO'n ibsa dabalataa baasanii akkasumas obboleessa Qondaala Lammii Beenyaa akkamitti ajjeefame jedhu isiniif dhiyeessina. Akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Amma gara dhimma keenyaatti. Ajjechaan hidhattoota mootummaa sirna PP'n hoogganamu maatii qondaaltotaa fi miseensota ABO irratti addatti raawwachaa jiru dhaabbachuu qaba. Ibsa adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 20/2022 Sirni mootummaa Dr. Abiy Ahmadiin hoogganamu erga aangootti dhufee ajjechaan lammiilee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru daran suukkanneessaa ta'uu isaa ABO'n yeroo garaagaraatti ibsa isaan balaaleffataa tureera. Keessumaa addatti maatii qondaaltota ABO hidhaatti yakka tokko malee hiraarfamaa jiran ammoo hidhuuf ajjeesuun hojii idilee qaamota nageenya mootummaa PP ta'ee jira. Oromiyaa lixaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dargaggoo Ndaawol Beenyaa obboleessa qondaala ABO Lammii Beenyaa hidhattoota mootummaatiin Waxabajjii 17/2022 ajjeefameera. Erga ajjeefame reeffi hospitaala Naqamtee keessatti argamee booda reeffa maatii dhorkachuun guyyaa 4 booda sirni awwaalcha isaa gaggeeffamee jiraachuu maatiin himanii jiru. Gochaan wal fakkaataa addatti maatii miseensotaa fi qondaaltota ABO irratti xiyyeeffate kun qondaaltota mana hidhaatii yakka tokko malee hiraarfamaa jiran hamilee tuquu fi kanneen kaanis doorsisuuf mala dhimma itti ba'amaa jirudha jennee amanna. Gochaan wal fakkaataan Oromiyaa guutuu keessatti maatii miseensota keenyaa irratti addatti xiyyeeffatamee raawwataa jiraachuus odeessi caasaalee godina Oromiyaa irraa argannu ni ifoomsa. Gama keenyaan gochaan kun daran yaaddeessaa ta'uu hubanna. Addi bilisummaa Oromoo ajjechaan addatti maatii miseensotaaf qondaaltota dhaaba keenyaa irratti xiyyeeffate geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu cimsinee akeekkachiisaa. Hawaasni Oromoo fi hawaasni addunyaa kan hubatee yakkamtoota gochaa akkanaa raawwatan akka seeratti dhiyaatan mootummaan taasisuu dhiibbaa barbaachisaa akka taasisan ni gaafanna. Maatii miidhamtootaaf gadda nutti dhaga'amee maqaa ABO ibsachaa irra deebinee hidhattoonni mootummaa PP gochaa akkanaa irraa akka dhaabbatan cimsinee hubachiifna. Injifannoon uummata bal'aaf. Adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 20/2022 Finfinnee. Akkasumas Koongireensiin Federaalawaa Oromoo yookaan Oromoo Federaalist Koongireensi ibsa addaa baasee jira. Innis akka armaan gadiitti jedha. Nageenya lammiilee eegsisuun dirqama mootummaati. Ajjechaa lammiilee irratti raawwatame ilaalchisee ibsa Koongireensi Federaalawaa Oromoo KFO irraa kenname. Waggoota 3 darbanii asitti haala adda ta'een naannoo Oromiyaa keessatti akkuma waliigalaatti ammoo Itoophiyaa keessatti wal waraanni fi walitti bu'iinsi gaggeeffamaa akka jiruuf ajjechaa hiraaraa fi buqqaatii lammiilee nagaatiif sababa ta'aa jira. Keessumaa dhiyeenya kana waxabajjii 11/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Gimbii ganda Tolee jedhamutti haleellaa hidhattoonni raawwatanii lammiileen nagaa 100 lakkaa'aman akka itti dhukaafamee gara jabinaan jumlaan ajjeefamuu isaanii dhageenyee jirra. Baay'een injifamtoota dubartootaa fi daa'imman akka ta'aniif odeeffannoon nu geera. Ajjechaa jumlaa kanaan mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yoo himatamu gareen hidhataan kun immoo hidhattoota mootummaatiin boba'anii jedhee komata. Kana gidduutti garuu dhiigni namoota nagaa gadi jigee irra dibamee hafaa jira. Yeroo adda addaatti kan sammuu uummata cinqan hidhattoota mootummaas ta'e kan mootummaatiin alaatiin ajjechaawwan suukkanneessuun raawwataman viidiyoodhaan hunda waraabamanii miidiyaalee adda addaatti gadi dhiifamaa jiraachuu isaati. Fakkeenyaaf humnoota zamachaa Minilik jedhamanii mootummaa harka keessa qabuu fi ajaja mootummaa jalas kan turan naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Naadaawwaa Caffee ganda Intoolii jedhamu keessatti baatii muddee bara 2014 torban darbe kana keessa ammoo namoota miseensota shanee jedhaman konkolaataa irraa buufamanii gara jabinaan ajjechaan irratti raawwatame akka ragaa qabatamaan koomishiniin mirga dhala namoomaa Itoophiyaa qulqulleessee dhiyeessuus tarkaanfiin fudhatamee hin beekamu. Kunis humni aangoo mootummaa to'atee jiru kun seera kabachiisuuf nageenya lammiilee eegsisuuf dirqama ijoo isa ta'ee hubachuuf baachuuf
humna dhabaa akka jiru ni mul'isa. Akka kaafaa'utti dhiiga lammiilee nagaa dhangala'aa jiruun bu'aan siyaasaas ta'e injifannoon argamu tokkollee hin jiru jedhee onnee irraatii amana. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatame hunda ni balaaleffannaa. Sabaaf sablammii biroo Oromiyaa keessa jiraatan akkuma jiraattota naannichaa kamuu eegumsaaf lubbuu fi qabeenya isaaniitiif wabiin guutuun kennamuufii qaba kan jedhu ejjennoo cimaa qabna. Gama kanaan nageenya lammiilee kanaa eeguuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa har'aa boru otoo hin jedhin dirqama isaanii baachuu akka qaban cimsinee hubachiifna. Uummanni Oromoo bal'aanis ajjeechaa lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessa jiraatan irratti raawwataman hunda sagalee tokkoon balaaleffachuu qaba. Ajjeechaa iddoo garaagaraa keessatti raawwataman hundumtuu qaama gartummaa irraan walabateen akka qulqulleeffamu kaafaa'uun irra deddeebiin yaamicha dhiyeessaa turuun isaa akkuma yaadatamu ta'ee ammallee humnootni ajjeechaa jumlaa toleetiin raawwatame irratti hirmaatan hundi qaama walabteen qulqulleeffamanii uummataaf akka ifa godhaman kan badii raawwatanis seeratti akka dhiyaatan yaamicha dhiyeessa. Haleellaa raawwatameen kan lubbuu dhabanii fi kan miidhaman hunda gadda itti dhagahame ibsaa maatii firoottan isaaniif jajjabina hawwina. Kan haleellaa jalaa hafan tasgabbeessuuf deebisanii ijaaruuf tarkaanfiiwwan hatattamaa akka fudhatamu ni yaadachiifna. Dabalataanis humnootii sababa garaagarummaa siyaasaatiin wal waraanaa turan garaagarummaa isaanii dhiphisanii karaa nagaatiin rakkoolee isaanii furachuuf tattaaffii akka godhan. Kanaafis marii hunda hirmaachisaa akka gaggeessan irra deebiin ni gaafanna. Koongireensii Federaalawaa Oromoo KFO Finfinnee waxabajjii 15 2014 obboleessi Qondaalaa Abaaboo Lammii Beenyaa akkamitti ajjeefame? Sanbata darbee magaalaa Naqamteetti kan ajjeefame barataa Hundaa'ol Beenyaa guyyoota 3 reeffi isaa dhorkamee ture. Wiixataa sirni awwaalcha isaa raawwatamu maatiin isaa himan. Obboleessa Qondaalaa Abaaboo kan wayitaa mana hidhaa jiru Lammii Beenyaa kan ta'e barataa Hundaa'ol osoo qormaataa kutaa 12ffaa qophiitti jiru akka ajjeefame obboleessi isaa Firaa'ol Beenyaa BBC'tti himee ture. Barataan kun rasaasaan ajjeefamuu fi reeffi isaa guyyoota 3 darbaniif hospitaala magaalaa Naqamtee akka ture maddeen hospitaalicha keessa jiran irraa mirkaneeffamee jira. Hundaa'ol Beenyaa barataa kutaa 12ffaati magaalaa Naqamteetti barataa kan ture yoo ta'u jimaata darbee galgala magaalaa Naqamtee naannoo Rift Vaalii jedhamee beekamutti ajjeefame. Obboleessi isaa Firaa'ol Beenyaa akka Hundaa'ol itti ajjeefame wayita dubbatu jimaata darbee magaalaa Naqamtee keessa dhukaasni turuu himuun eegalee borumtii isaa namni dhukaasa sanaan du'e jiraachuu dhageenye jedhe. Sana booda namoonni wayita suuraa obboleessa isaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodan arguu hime. Suuraa argee wayitan qoradhuun dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffadhee jedha Firaa'ol. Wayita obboleessi isaa ajjeefamu akka bira hin turre kan dubbatu Firaa'ol namoota naannoo sana turan haala ture iyyaafachuu kaase. Obboleessi isaa ajjeefamee ijoollee biroo waliin manatti qo'achaa erga turanii booda gara galgalaa shaayii dhuguuf naannoo Rift Vaaliitti bahanii jedhe. Bakka sanatti waan ajajatan osoo eeggataa jiranii dhukaasni qaamolee nageenyaa isaan irratti baname. Hundaa'ol ajjeefamuun namoonni isa waliin turan qabaman jechuun haala ture ibse. Namoota isa waliin turan keessaa kanneen madaa'an turaniiru jedhe. Reeffi isaa guyyoota 3 osoo hin kennamin erga ture booda wiixata maatiin fudhachuun sirni awwaalchaa obboleessa isaa raawwachuuf akka ture BBC Afaan Oromootiif qoodeera. Obboleessi isaa kunis kan siyaasa waliin hidhata homaatu hin qabneef barataa qorumsaaf qophii irra jirutu ajjeefamee jedhe obboleessi isaa barataa ajjeefame kana. Erga ajjeefamee abbaa torbe ajjeefne jedhamuun fokkorri ture. Hundaa'ol garuu barataadha malee nama siyaasaa hin turre. Qormaataaf qophaa'aa ture jedhe. Dhimma kana irratti waajjirri poolisii magaalaa Naqamtee irra deebiidhaan BBC Afaan Oromoo argachuudhaaf yaalii godhaniin hin milkoomneef.